Ashama harka foon jira jettu hordoftoota keenya nagaa keenya akka nagaa kooti jedhamu irratti haa ta'u har'as immoo alaabaa abbaa gadaa kan qabate isinii dhufe akkuma tanaan dura isin hojjette kun callee duwwaadha. Inni kun immoo kan odaati. Isa kun immoo fakkii lapheetiin jechuudha. Isa kun immoo isin jedhee fakkii geengoodha qalamiin dibe viidiyoo isa duuba deebi'aa ilaala kan kanaa jechuudha. Kana dura hojjette kanarra dhiyeenya kanan hojjette har'a immoo kanas ni hojjedha. Kana qalamii kana qubaatan dibe hunda isaayyuu kanarree sanarree ani qalamii qubaataaf fayyadama waan hodhuuf. Kanaafuu afaan ataa isiniin jedha yuutuubii kee laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Warri maatiin kiyya hin taane immoo maatii kiyya ta'arraa baradhaa. Nama dhibu qacallee agarsiisu ofii keetii akka barbaadutti jecha waan ta'eef ofii keessanii akka barbaadanitti deemuu dandeessu. Lamaan irree sadiin irree afuriin irree ani garuu hiree nan dibeedha.
isin haga barbaadanii deemuu dandeessu jechuudha. Nyaati gama xumuree jira. Haala kanaan jechuudha. Kirii isa kanaan fayyadamuu bareeda. Isa kanaan jechuudha. Kirii kan sun ta'a inni kun bareeda jechuudha. Sirriitti jennee waan qabu. Haala kanaan kana fayyadamuudha. YouTube kiyya like share gochuun dagatinaa nagaa nataa viidiyoo biraatiin akka walitti deebinutti kanarraa kan